takka bashannanee deemna. Akkam ture ayyaanni? Ayyaanni baay'ee tokko bareedaadha. Malaattee godha. Innuma ishee sittin ulfaatu yeroo ayyaanni bareedaadha jettu ammatti. Maal jechuu barbaadde? Uffata akkasii uffattee, kophee akkasii dirattee, mataa rifeensa bakkee kana sireeffattee tammatti. Sittin ulfaatu yeroo ayyaanni bareedaadha jettu. Maal taatee obboleessa kophee qabaatte, uffata qabaatte malee ayyaana hin kabajamu. Guyyaa ayyaana uffata babbareedaa bitattee, kophee bareedaa isa bitattee, cooma murtee, booka dhugdee malee akkanaatti dabarfama ayyaanni. Kanuma gasiif. Waan garaa kee guuttachuu, uffata uffachuu, kophee kaachuu kanuma siif ayyaana dabarsu. Kanuma ati ayyaana dabarsita otoo hin taane siif ayyaanatu. Elaame obboleessa ko sitti siif illee ammallee la sittanii maa waa tokko siif hin galle kan ayyaana qillee. Maali ayyaanni qillee kabira maal qabaree gooftaa Yesuus Maariyaam durbaraatti dhalate waggaa 2000 dura har'ammoo isa kabajaa jira. Ayyaana qillee jechuun akkuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggoota 2000 dura durbee Maariyaam irraa dhalate har'ammoo hafuuraan nu keessatti dhalachuu jechuudha. Sigale keessa keenyatti dhalatu hafuura nama gargaari jedhutu keessa keenyatti uumamaa jechuudha. Gaafa hafuurri sun dhufummoo namoota daandii irratti kufan, namoota rakkatan, namoota waan nyaatan dhaban isaan bira darbu. Biyya akkas kana wal fixaa jirtu kanaaf akkati kadhattu si kakaasaa jechuudha. Maaltu walii kana uffata kana bitachuuf ji'a jahan dura maallaqa walitti qabaan ture obboleessa koo. Haala kanaan dabarsaa jirta. Namoota rakkatan gargaaruu isan qabneef laachuun si biran jiru. Uffachuu, nyaachuu fi makee garaa guuttachuu malee. Eenyuun gargaara? Eenyuun gargaara? Warra daandii irratti kufan kaa biyyaaf kadhachuun si biran jiru. Namoota dhukkubsataniif kadhachuun si biran jiru. Ammatti kan hundumaa gochaa turte deemu. Sirriitti malee. Sirriitti. Kanaafii obboleessa ko ofirraa hir'isiitii warra hin qabneef gargaara. Akkanaatti uffata uffattee nyaata babbareedaa nyaattee dhangaa babbareedaa nyaattee ofii kee miidhagdee deemuu qofa otoo hin taane biyya wal fixaa jirtu kanaaf namoota nagaa hin qabneef warra dhukkubsatan isaaniif kadhachuudha malee kan ayyaana qillee warra hin qabne faana dabarsuudha malee qophaa kee karaatti bareeddee faayidaa tokko illee siif hin qabu. Guyyaa hamma kanaa keessatti ayyaana hamma kanan dabarsee keessatti akka waa'ee rakkata sammuu keessatti mul'ate. Hiriyyaan koo tokko jira amma ji'a 5 dura hoolaa bitate qallabaa ture. Manatti illee hin beeku. Manatti qallaba. Qallabaa ture ayyaanuma kanaaf jedhee. Ayyaanaaf. Kiisaallee maallaqa hin jiru. Hoolaa kana nyaachaa jiru. Ammati waa tokko jitte akkuma hiika ayyaana qillee kana si hubachiise ati si dafii atattaman hiriyyaa keessa na hubachi. Kana wajjin kastaanaa zeeroo dha qabeessa. Maalinni nyaadheen kuufaatti hin du'ani. Maal sidaas garaanoo kaleesseen gadda shirootti bare. Buqqee faa gommana faatti bare. Eessaan cooma nyaata beeka. Wayyoo maalinni. Milkii. Yoo. Maalin na du'e. Maalni. Guyyaa ayyaanatti nyaadheen kuufaatti hin du'ani. Ana du'e garaa koo. Konko nama namoonni salphisa jedhanii ati soo kakaatee jiru maal godha? Wayyoo koosiin guyyaa ayyaanaaf bulti guyyaa meeqa walitti qabeen du'ani. Poppoo wayii jiru naaf dime. Maaloodhaan qoostama? Poppoo wayii naaf di. Siddisa iddooma garaan kee gudee. Maaloodhatti koosiin na dhukkuba jira. Yaadoo. Hirkadhume. Maaloo caamaa irra baase. Wayyoo maalinni. Tuubba wayiidhaan na keessaan godhuttooti. Maaloodhaa. Wayyoo. Na akkuma jirame. Maalinni. Garaa koo. Maaloodhaa. Laraa idaafka. Aan beeku buddeen baay'ee nyaadhee kaleessa. Badee maalaa? Namni jedhe. Maaloo haadha koo. Qoricha si nyaachisanii? Maaloo beeku. Maal asiiti foon kukkutaa'ee isaa baay'ee nyaadhe. Kana malee baay'ee. Maaloodhaa. Maala garaa koo immoo maaltu bookisee? Maal ilmoo tarsaasitee baasta garaa koo keessa? Cinaa jala kaa'u kee? Garaa koo keessa hin qoostaa maaloo. Maalidhaa? Anoo bayyuu hojjechaa jira kan cooma sana. Maadhaas keessa mucaa jira. Maalni garaan fuudhii ta'e boqoqee duufi. Karaa duubaa. Haala iyyuu moo iyyuu? Iyyuu? Namoota
Sagalee foonii dhagaan jiraanii as keessaa balleessi. Balleessan jiru. As keessa jiru tokko. Sagalee foonii balleessi. Beerra hin jiru ana bakkeetti irra godhee jira. Farsoon eessaa gama. Hunduma isaas bukkeedhaa fuudhee maalidha? Iyyuu. Anaan beekuis. Amma garaa bokoksaa sana malee wanti sitti gaamaa jiru hin jiru miti. Dhaggeeffaa yaada. Garaa bokoksaa. Garaa bokoksaa. Maala garaan akkasii ta'u? Furuursa. Maala garaan akkasii ta'u? Furuursaanis natti dhagaamaa jira. Furuursa. Maali godhuma? Amma maalimmoo godha beekta amma? Bakka ijoollee moo hin barbaade? Sitti dhagaamaa jiru sitti naannoo kooraan. Maali waan Maaf sitti dhagaamaa jiru. Ani of keessatti gadhiisuuf bakka. Of keessatti gadhiisuuf. Olimmoo deddeebi'aa jira moo? Wayyoo. Maal godhamanii? Akkas taanaan anas hiriyaa gosanas qalbii jijjiirama guddaa barbaachisa. Dafiitii hatattamaan ammatti qaamaan si bira waan hin jirreef dafii bilbiliif. Bilbiliif anas siin jedhe. Bilbiliifiiti ittiin. Achumaanuu bakka geesse taani. Ariifatti. Takka akkasitti naa ifeen beeku gaaf tokko naaf. Maarree baay'ee keenyaaf hin galle. Oleh apa sah? Hello. Oh. Wayyoo. Akkam nagaadha miti? Maal abbo kunoo hiriyyaan kee harkatti du'e? Garaa bokkoo kee kunoo harkatti du'e? Kunoo bakka karaa lamaan banamee jira. Tuubbootiin keessaa gosa waan ture? Tuubboo ammaa godhate godhatame. Kunoo rakkachaan jira maaloo fiidaa naa qottaame manuu yaalaallee geessina. Noo gara irra harree duute fakkaata garaansa. Maaloo ariifadha maaloo dara. Maalan godhaa. Cufadhu abbo. Ween uftee na gargaara. Ati eessa deemta reeda geetu uffata jijjiiradhu kottu ka? Haa ta'u turtii muraasa qofan eegi. Asumatti an dhufa. Dafiiti jijjiiradhuuti kottu sin eega. Mucaan baay'ee dhukkubsachaa jiran qoosiin. Ol seenaa. Maal namaan ta'e? Kunooti. Maal nyaachifsati? Maali nyaachifsaroo waanuma ayyaanaaf qopheeffannee nyaanneewu. Maal inni maal ta'e? Ijoo akka nama mi'aan nyaatee hin galletti akka inni gabgaabooni wayirra buubare. Kana jedhu rakkin isaa nyaatama miti? Nyaatuma nyaate? Coomuma nyaate coomuma hoolaa isa bitanii sana waggaa tokko tikse. Isuma takka isa godhu. Ani wanti naan galleeti qazettee nyaattu waliif taanee siif ta'u nyaanni kun. Haroo nyaattee ruma duuta? Nyaatteetu dhaayi. Nyaatuma nyaatee. Onko isaa. Amma maal godhuu bakka koottaa mana naa yaalaallee naa geessina. Amma maal godha beektaa? Nyaatee dhukkubsa deemoo? Nama hojjetu qaba. Taa'umsa kan sitti qaba. Taa'umsi yookiin immoo fayyamu? Rakkoon qabu. Waaqayyoo kun fuudhaa. Qabee Gara nu gubattee cinqeena fidinna. Cinqamee Jabaadhu. Akkamsi godhaa? hiyyeessi nyaatee muraatti duutee bultedhanii. Akkamsi godhaa natti himi? akkam goona kana booda immoo? Meeqa kee? Wayyoo. Kotana qaba. Inni qubatee nyaacheessu. Maal gochuufi? Yeettuma nyaate. Ani wanti naan galle utuma nyaate bifa godhatee hoo. Utuma nyaate. Walumaatu fayyaa keessaatti sun nyaatti turte. Wajjin walitti qabaa turre. Garaacha kee shiroo barate maal godhe? Maal gochaa jira? Maala obboleessa kun achi gaaramu. Maal gochaa jira? Maali? Maali? Maal godhate maal gochuu dandeenya? Akkam goona? Hakimiin shiriin garaa keessaan fudhu wayittu. Kooti nyaanni moo wajjin walitti qabaa turre. Sangaama sitti nyaate ta'e. Najjesoni afala bedweni mandi
Maal afaan Si wayya ha? mana yaana nageessa malee. Maal akkasa jedhan Ma? foontarii nyaateet. Hin koostaa maal hin dhukkubsata. Mana yaana nageessa malee fayyu. Mana yaana nageessa. Ufuusaa too jedhan baay'ee. Wayyo obboleessa kooti maal yaa naajjeesaa yeroo. Muusime irra muusime. Jabaa dhumeen. Jajjabeessi maal nyaatu wanti waan biraan jira moo? Maal kun? Qoricha nyaachisanii jiran. Boo nyaatee miti maal akkas lallaafare inni. Cooma hoolichaatu cooma hoolaa sanaa dura dhiifateenis. Umurii isaa deemee mukkam taate akka ture. Mana yaala. Yaala geessina kan maal godhate? Adeemu rakkoon ko. Maali. Si wayye? Amma naaf wayyee jira. Dhugaa? Dhugaa naaf wayyee jira. Ati immoo uffata koo fayyaatti na dhaaluuf fuuteeffatte. Waa'ee uffataa si beeti fiiqa fayyita dhiisteetu. Silasi anaaf ati baay'ee tokko dogoggore buleessa ko. Akka seera guyyaa ayyaana kanatti guyyaa dhalachuu gooftaa keenya waan ta'eef Kiristoos waggaa 2000 dura akkuma durbee Maariyaam keessatti dhalate guyyaa har'aa kana immoo hafuuraan anaaf si keessatti dhalachuu qaba ture beektaa. Garuu inni kun anaaf siif hin galle. Ati amma takka ofii kee hojjettetti ji'a 5 dura qophaama kee nyaachuudhaaf hoolaa bitattee manatti qallabachaa turte. Sii galee? Ani immoo ji'a 5 dura uffata kanallee ajachiifadhee bitadhe. Wanti siin galle jechuudha. Kanaaf iyyuu inni kun dogoggora mataa keenyaadha. Utuu wanta gaarii hojjennee irra ta'ee sirras dhukkubni amma kanaan gahu ture. Hamma kana rakkanu ture. Nuyi sifaan rakkanu ture. Sii galee? Kanaaf iyyuu gara fuulduraatti waan anaaf ati sirrachuu qabnu sii galee? Kanaan booda warra rakkatan gargaaruudhaan hafuurri kun nu keessa jiraate hafuurri nama gargaarii nu keessa jiraachuu qaba. Utuu hafuurri gooftaa sun nu keessa jiraate ta'e utuu nu keessatti dhalate ta'e nuyi ofii keenya qofa hin godhannu ture beektaa. Warra rakkatan bukkeen dhaabanna ture. Garuu dogoggora koof dogoggora kee immoo agartee miti. Eurraa fudhatti qajeelfama. Obboleessa koo kanatu yaada bareedaa naaf kenne. Fayyada miti? Amma fayyeera. Kanadha. Gara fuulduraatti anaaf sirraa wanta gaarii hojjechuutu eegama ishii. Sii galee? Tole.